Fistee hawaasa miidhame saniif sagalee ta'e maaliif ati gabbaatee magaalaa san keessa dhaabbattee Hamzaa irratti duultu achi teessee Hamzaa irratti maaliif akka shororkeessaa gootere? Eewwa sunis gaafii bareeddu ammallee garaagarummaan bikka kana jirtu maali? Tokkoffaa ani Shagaafuma bareedu jechaa maa ol takkallattii saboota kana nurra dhorkaa namni kun maali? Obboleessa kiyya dirree beekootu yoo feete dirree dhawaatiin jira kootu. bareedu jechuunis kallattiin deebisi. Ati mi barkanaa jaju ani gizee namni na Hadir anas si gaafa deemi. Hadir anas si gaafa deemi. Fati ganaaf minuutu irraan kaasina. Eewwa. Walloltanii booda anneetu akkana godhinaan hin jeenaan ammumaan waliin lolina. Kaisan jirtu ati rakka. Kaisan jirtu. Abo dhufuun ta'inga anas akkanatti ifirratti ficcaaniin itti dhaggeeffadhu ammaan inni isiniin jemma nuti warri biyya ala jiru amma gizee ilaalu jechuun warri biyya alaatiif nuti dur hariiroo walitti qabna akka ijoollee sooshaal miidiyaatti amma hariiroo walitti hin qabnu isaaniin nu tuffate isaanii akka maletti namummaa nurraa fuudhee kabajaa nurraa fuudhee warra biyya alaa saniifuu nuti bikka jirrutti biyya teenya cinaa dhaabbanna mootummaa keenya cinaa dhaabbanna yaadni keenya kana bakka. Amzaa khiyya tarraa dhumaa takkaan gaafadha Hadiroo amma wanti inni gaafii itti gaafatteef deebisaa tana sii kannee hariiroon jidduun jirtu jee Hadir kiyya gaafiin ani si gaafadhe gaafii shan keessaa deebisaa kallattii daawwattoota nama kumaa dhibbas diif hin deebisna Hadir kiyya. Abshir. Magaalaa san keessatti hojii gaggaarii hojjechaa jirtaati jiratti illee ni dhiyaatta ta'u ajjeefamtuun obboleettii ta'eeti magaalaan san sababa namni dhufee mucootan ajjeeseef rabshaa keessa seenuuf deemti nageenya magaalaa saniitiif waan dhaabbattuuf maaliif dhiibbaa ajjeechaa mucootan irra godhamtan maaliif hin balaaleffatan Hadir tanuma naayim nageenya magaalaatiif dhaabbataati. Ani wanni inni dhaabbatiniif tokkoffaa yoo feetee jechuun akka magaalaa dirree dhawaatti bikka kana ka bulchu jiru obboleessa kiyya tokkoffaa. Isarratti roorroon oofuu ta duute ta hafteetu guddoodha. Ta hafteef bulchiinsi ni fixa malee rabbii gaditti. Hadir akkamitti obboleessa kiyya ta duute akkamitti afaan nuti obboleessa kiyya. Nama Hamza Haji Dina wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mero tak ya da wasa. Meus borra. Meus borra. Yero tak kacarana la da buleyen. Yero tak kacarana la. Akami waru qabani amma walitti laqas taayitin. Yero tak kacarana la da. Waan obsine ablee cinaacha nu deemtu hunda firraa obsaa ollee dadhabne buleyen. Mee durarratti ummata hamma afaan kaayyatee gara galli qimsoo kana laalee dhiiga obboleeyyan keenyaa dho'isoon irraa dhiisa aayidiyaa jeneraalii tokkoon isinii kanna. Dirreen dhawaa ona afran qallooti ona Oromooti gaafa nuti jennu lafa keenya haqa keenya irratti dhiinii obboleeyyan keenyaa Soomaaleen dhuftee gannaqaa jirti. Namoota gaafa nuti obboleeyyan keenya maaliif dhiinii isaanii sarbamaa? Intalti maaliif duuti? Gurbaan maaliif du'aa? Lafti teenya maaliif akka nafa ambaa taatee dubbatamtii gaafa nuti jennee kaanu warri garaadhaaf bulu warri dirree dhawaa keessa deemee Kemasoota ifiin jiru kuni namoota gabbii obboleeyyan keenyaaf sagalee ta'u as deebi'eeti duula adda addaa rabbana. Mootummaa deeggaruu waan kophaa waan keenya falmachuu waan kophaa. Biltsiginnaa deeggaraa biltsiginnaa guddaadha. Gaafa obboleeyyan kiyya garuu miidhaman obboleeyyan kiyyaa dursa. My blood is first. Dhiiga kiyyaan na dursa malee mootummaan ni hafa. Obboleessa kiyyaa bulchaa obboleettii kiyyaa bulchaa that is a different reason. Reason kophaati kun. Obboleeyyan yoonii fi Hukuman, La lama Khadir barang Khadir. Sani akan nagube mal dute wani wanta kan tiansa di bawah oh mucan enggak ada mucan obboleettinya laku garagab du evidence mal kabda mal du ini muca sani itnagamu dabe wa evidence mal kabda je du batakunlen atille jen dunia mu meti mucan sa enggak Akilen gati ke sivin kafala je koi obsime yo wanta isina isho Hadir kun deebisa keenya nu deebise eddu nu tolo nuti waan wa Hadir waan kana waan nu deebisu okay Mutra khafado Hadir kiyya mutra khafado duka fadu bas gista ka wayin dubachuudha laki dhaabo ani kanaaf hin dhufne dhaabbadhu dinaal keenya mana Hamza Sheikh Jabir gargaarsa ummataati jira achitti akka dhiyaatan dafaa fitadhaati achi qotaa tanaan hundinu amma waa hunda quba qaba hundinu gize asirraa fixatta mana Hamza Sheikh Jabir qotaa ajru Hadir Rama maiki banado obboleessa kiyya qaali ta duute
Tahaftee jala deemnaa akkamitti afaan hin jette ta duute san alagaatu dhufee ajjeese qeetee irratti obboleeyteeti. Akkamitti ta duute garaan si dhageemuu dhabee ta duute afaan akkam jetta Khadiir. Ani amma maaliin beeka dhibeeyta yeroo takka maaltu jira dhibeeyta isin ummanni keenya warra du'e qofarraa haasoytan malee warra jirurraa haasoytan. Hadu'e haaduu kan namni jeese moo kan namni kalee jeese moo siree irratti bara amrii rabbii itti dhufteen duune. amrii rabbiitii miti bara Khadiir. Ati biyya san teessee as dhuftee maa dhiira taatuun ajjeefne mee yoo dhuftee ajjeefte mee Nama si jeesuu deemu si dubbata moo naa dubbata anna jeesuu hin danda'an ayyee biyya san hin jiru ati si jeesuu deeman ati maan dubbanne. ati bar nuti bar ni jirra ifirraa dhorkina Maaliif hin dubbatin Maadoo miskiina firraa dhorkuu hin dandeenye akkamitti akka sagaleen baatu akka hogga lubbuun baate maaliif irra dhiibbaa gootan ati firraa dhorkuu dandeessa miskiina firraa dhorkuu hin dandeenye dhiibbaa irratti hin oole. taajjii sagalee siif kaamsitan. mi'uut godhamee ani dhiibbaa takka gooleeti dhageeffadha namni dhiibbaa irra godhe hin jiru tokkummaa jaalachuudhaa fi tokkummaan jiraachuu sabaa sablammiin jiraatti dirree dhawaa arraas borus sabaa sablammiin jiraatti jechuutu beekamaadha. Abasan keessa Oromoon hin jirtu Khadiir. Aboo nuti sabaa sablammii wayii kaanne Khadiir dirreen bar magaalaa teenya sabaa sablammii wajji jiraanna nuti kanan kaanne bar ishi nuti sabaa sablammii ni qabanya sabaa sablammii maanu kabajuu dhabdee gaafa isiin hawaasa keenya miite ati maa usta kantiibaan keenya maa usa hawaasni maaliif hummaan kanarra callifteedha gaafiin kiyyaan. Sigalee amma dura tokko taa wal jaaladhaa wal jabeessa nutu waliin galle obboleen kiyyaa. Naadii kiyyaa naasii hojii dubboo jiraa bara. Namni waa Diinaawol gaafii kiyya naa gaafadhu haa laal diinaawol mirga qabda akka sagalee ta'uu baachuu isaatiif mirga qaba maaliif warra sagalee ta'uu irratti maaliif duule tana qofa naa gaafadhaa haa please. Khadiir ayyee maaliif ijoollee sagalee taatuuf maaliif gabbaatee arrabsita? Eenyu fa'a fakkeenyaaf. Hamzaaji fakkeenyaaf kallattiidhaan kamataa maarree maaliitti kallattii arrabsite? Hamzaan ana na arrabse yeroo duraa jechuu kana kakalee bichaaf sagalee ta'e jennuunitu deebi'ee boo'ee je jecha sadiif isaaf dhufee jechuu. Ay faadiinoo maal si godha'ee faadiin Hamzaa? Faadiin jechuun ilma namaa jechuu kantiibaa Khadiir Jawaar bar obboleessa kiyya namarraa dhalate qabaa bar gosa qabaa bar. Aboo gosa kee ufa kaayedhu. Ati bar nama isa Ufa kaayedhu gosa ta'e. Yeroo mootummaa Khadiir. Hadhiisi ani ilma ala kudha lamaati ani leencaati ana wajjin namni dhufu. hundinuu akkasuma sanii isaan akkasuma naadhii nuti dhageeffadhu noolee fi ala jechuudha obboleessa kiyya namni noolee fi ala ga'u. gosa nun barsiisin habiibi osoo kofoon kaatiin gosa baranne gaafa ijoollee osoo qullaa deemnu gosa nun barsiisin obboleetteetiif sagalee hin taane nama obboleetteetiif sagalee ta'u maaliif gabbaatee arrabsita Khadiir kiyya. Obboleessa keenyaami. Ogguu qabame gosa jalaa bar. Nam takka kaniin arrabsallee hin qabu obboleessa kiyya kufa manaa godha abbaan fadheef sagaleen ta'a abbaan fadheen hin dhiisan nam takka na dirquu hin danda'u. Kan mirga ta'e nama arrabsoo. Kan mirga qabda namoota sagalee hawaasaa ta'u jiran maaliif gabbaatee arrabsita? Ajjechaa san tullu si tole. Haay. An dhaggeeffadhu ani amriin qabu bara ajjeesuudhaaf amriin qabu anaan haa ajjeesu haaliqa ajjeesa qaddara kuni. Ati yoo duute namni kaman laaffisee akka waan sareen duuteetti karaarra si darbee si biraa deemuu sirriidha ati kamataa keetitti yoo namni si jeesu. Ani gizeen maaliif ani gaafaan an du'e anaa fi warri keenyaa fi shanyiin xiyyaas baati gosti xiyya guutuun. Maalitti as ba'an? Haa isin gosa qabdu. Ati haan gosa qabdu fakkeenyaaf yoo gosa ta'uu taate bar jiraatummaadhaaf namummaadhaan malee namni kawaa gaafachaa jiru. Gandaaf bar gosa. Namni mootummaa deeggaruun du'u jara keenya Akkuma keessanii anillee akkuma keessanitti malee isaanillee hin beeku bikkee isaan jiran hin beeku bikkee isaan irraa ta'an hin beeku sooshaal miidiyaa malee. Aboo amma booda hin fayyaduu nuti si hojii haasa'uu nuuf fixannee jirra nuti. La fatii dubbii sirreessaa deemnu mee muutu irraa qabadhu. Amma Khadiir mee taragaaggayi. Oyaame awoo Khadiir mee taragaaggayi. Taragaaggayin aariin miira aariitii miti. Tasgabbiidhaan gaafii nuti si gaafanne seeraan nu deebisime. deebisuma jira bari Hamza deebisuu malee deebisuuf yaalu jira garuu kallattiin deebisuutu hin jirtu Khadiira Ramaa obboleessa keenya Qaalii. Michoon duute tun harka namaatiin duute moofuuf duute. Khadiiriin aarsinaa mee Khadiir aar jaalatu mee Khadiir. Aneetuu kabaju la miut godha ane miut godhe mee ane dansa Khadiir kiyya ane kabajumaanii si wajjin haasoo jiraani waan biraa takka analleen tuine anilleen sun tuine naafeeti nama wal kabaju michoon ajjeefamte tun ifiif duute moo namaatti jeesa Khadiir.
Kanabar warri ajjeese gaafatamuu qaba seera jala oolu qaba. Namaatu ajjeese moofiif duute Qadir. Nama ajjeese malee. Kaniifuu namni micoo san dhufee magaalaa san keessatti ajjeese sanii yoo si ta'e sirraa ni oola. Inni oolu barsanimmaa beekamaadha. Dubaree eega dubbiin akkas taate Qadir maaliif gabbaatee wanti micoo san irra raawwatame irrattis raawwatamuuf ta'e sirrii miti maan jirre. Dhaggeeffadhaa isin waan isiniin galin takkaa jira bar yeroo hunda amma ati akka feetetti biyyaa baatee biyya namaa teessee biyya tana keessa nu jeequudhaaf amma ammoo nuti kana. Si wajjin jira. Si wajjin shurraaba gibiraa uffannee gartee gibira akka hawaasa kafalu godhaa jira. Nama jeequllee kan rakkoon jiraatu isin bira jirra. Waa hunda isin jira. Waan san maqaa jeequmsatti jijjiirri. Amma tureetiin jira namni siin barbaadu dubbiin dubbachuu fedha. Diinaol. Mee haa dubbattu Muniiraa dubbadha. Mee amma Muniiraan na keessa arku jirti mee Muniiraan maal jettee? Muniiraa walaa kabanyu kabajaanis gaarii walaa kabanyu. Anis nama akka keessanii Hamzaa fi Diinaol gutumaanoo. Dhufna yaalisa. Meeti koraabaddo Muniiraa teenya meeti koraabaddo. Aboo Hamzaa taakka hojiin Diinaara. Ishee afaan Amaaraatti hin deebisi dubbii if kabaji. Bakka kabajaan qabdan isin oguu isin kabajanii. Ayyee Muniiraa. Stop. Na dhaggeeffadha. Hamzaa Diinaol namni hin dubbisu jiru. Mucaa kana hoggu takka irra torbarra sadiirra afurra itti deebitanii jirtan. Tokko waan rakkoo isaa anaatu isin hima. Khadii Haramaayatis dabalatee feemasoonni as keessaa guutuun afaan Oromootiin dhageessanii mi? Ayyee. Guutuun isaanii akka jirutti wahii nyaatan damooza qaban. Tokko. Damooza qobbaleettii isaaniitiin dho'isan qabanii Muniiraa. Diinaol ni beektaa beekaadhaatti na caqasi. Dubbii baasi. Na caqasi. Haqa obboleettiitiif damooza maaltu waliif fidee miti. Na caqasi na sitti hima. Dhugaa jirtuu sitti hima. Warri feemasoonni as keessaa yuutuubara irraa tiiktook irraan kaasee kunoo isaan nama hin qabnu ajani namuu damooza qaba. Tokko kun. Damoosni isaan itti nyaatan kamaali? Hogguu dubbiin takka dhufte as bahanii dura dhaabbachuudha. Raqam waahid na caqasi. Namni tokko damooza sii kafalaa damooza mootummaarraa nyaachaa waan ittiin dalaydu hujii teessan dhiisii yoo ta'ette ati mataa keetti if gaafatta jechuudha. Diinaol turita qabaddaa. Gaarii. Qabaddaa. Eeywa. Isa lammadaa Khadiir Haramaayaa qofa osoo hin taane Khadiir Haramaayaa badiin guddoon inni qabu akka ummata gaarii waliin damooza nyaatan cal ja'an kanatti sagalees tahuufi hin qabu warra sagalee tahuufis dura dhaabbachuu hin qabu. Badiin isaa guddoon Khadiir Haramaayaa ummataan addatti dalage maali yoo jettee kana gaafattu taate isaan hundi warri tiiktookaraa annerraan kaasii jalqabi isaan guutuun walii galanii waan qaban waan fudhatan anaa keessira magaalaa tana ummanni kaan caljee taa'ee inni immoo ol baheeti nama miti yoo sagalee ta'u badii guddoon awwalan kana kuno takka ji. Lama takkaa miti lama. Lama. Ayyee. Sigalteema bar dubbii wacca qaccaquu jirtanii na rakkitananii. Inja rakkatina yemmuu jiraatan. Waan itti jalaa bahuu qabu jalaatti bahuu qabu. Na gaafadhu. Muniiraa teenya waan takkaa si gaafadha. Kunoo Khadiiras jira. Ani illee keessaa naa dhiisi. Ani kana dhiisinaa siin jeeni beekta waan ta'eef ani hin tuqin. Khadiir Haramaa bakka tana jira. Khadiiruma gaafannaa. Khadiir illee obboleessa keenya saayiba kiyyaa saayiba keetillee. Isaaf illee nu tokkuma. Garuu wanti isaan nyaatan sanii gabbahanii gartee haqa obboleettii isaanii akka dhoohisan waan isaan fayyadu waan jiruu isaanii jijjiiraati waan du'a isaanii isaan ol taati. Diinaalaan viidiyoo waraabee dubbadhe yeroo waraabdee jirta. Dubbachuutti jira. Teessan jirtu ani Gee waayaa soituu keessaa na baasa. Gaafii na gaafateen deebisaa kan Diinaol ifan. Gaafii na gaafateen deebisaa kan neef. Hogguma hundaa Oromoon akka jette hogguma hundaa harki afaan waa nyaate ni qaanfataa jiran. Harki waa fudhatees ni sodaataa jiran. Hogguma hundaa waan ni beekuu qabdan. Muniiraa kalee Diinaol waan akkannee Diinaol qabadhu kanaati waan na dura dhufu. Yoo jettee naa kannite sigalteema waan hin liqimse waan hin beekuuf osoo haatiiti jaduute achi baheen dubbadhuu jechuun sabbareetii mana keessa keessa boo'ee usaa. Saniifuu Muniiraa teenya qaali dubbattee yaada keetillee sirraa fudhannee waan qabxii qabu nu kaaste mee waan ati ma kaaste kana Khadiiroon keenya as jiraatiiti Khadiirumatti hin gaddeebisa. Khadiir kiyya wanti Muniiraan amma jettu kun waa nyaachuu keessa sani jirtu. Khadiir hin gaafatina dhiisa waan tokko walii yaaduu. Isii jechaa jira bara Hamzaa. No wanti Muniiraan jettu yoo hojiba taate asitti Khadiir firaa deemtu jira. Diinaol warri daadhu. Dhiisa Khadiir hin gaafatu. Waan Muniiraan jettu irratti waa idaadha.
dhugaadha bar diinaa ol dhugaasaati yoo anan gaafanne nama biraa gaafatame eenyu Koma do khadira sumatin gaafadha Ani kuno. be khadiro ka gaafatanii fedha. Khadiro gaafadha. Amma khadir na dura yoo gabbu'e anni ni miidham. Khadir yoo gabbu'e dubbiin xiyyaana citte mee isin naadhii isaa khadir. Khadir kiyya waa nyaachuu Khadiro gaafadha dubbiin ni jirtu kun jirtu waan takka hin fudhannu waan takka nu bira hin jiranii haajuu. Khadiro gaafadha. Umate khadir kiyya hotarmaa si gaafee jira. aya amma dhugaa feetanii mire Ni feene. akkami wali amanuu dandeenya mee waan amma muniiraan jetterraa yoon an amma maalittiin isinii kakadha maalittiin isinii kanna maalittiin amanuu dandeessamme Akka fudhatamu akkam fudhatin. Akka fudhatte moo akkam fudhatte? akkaan hin fudhatin fi akkaan hin fudhatin Muniiraatiitu kijiba sarara kaa'emmaa khadir. amma dhaggeeffadha diinaa ol keenya An dhaggeeffadha khadiro qofan jenne. Ani khadiro qofan jenne. warabbul ka'aba Dhuguma isaanii gaafachaa jira. laa dhaggeeffadha ani jaartiin qabu ilmoo takkaan qaba taama 8 wallahi rabbii ilmoo tiyya tana ija tiyya dura haa fuudhu damoozni nuti mootummaan nu kannu hin jiru an gama kiyyaan laakiin ammoo jaalalaan biyya tiyyaa fi bulchiinsaa qabuuf waanuma kana taateef isaan qushaasheessoo hin fadhu jiraadhe yoon dubbadhe bikka kanatti anaatti rakkata Amma siifis ni dhaabbanna. Muniira teenya kijiba irra keessa khadirra. Khadiri kijiba osirra keessa muniira sin gaafannaa bar. kunoo wallahi siin jaa namti isin amma wallahi ija isin itti laalteen hin beeku Waraqaan dheengadda yaamanii shillimaata kan nariibsa tokko tokko siitaan waraqaan san tamaali. Shillimaanni isaa waraqaa bar isaan mootummaa Diinaalas biratti buta kaasoo addaanii baasa akka waliin. Shillimaanni isin guurrattan san maal tolchitanii maal eegdanii biyyaan maal dalaydaniiti shillimaata fudhattanii namni shillimaata fudhate damooza akkamitti dhabaa naa gaafatu. Raayyaan isa miidiyaati san. Ani naatu. laala taraa bar walquban qabnu gisee jennu nuti walquban qabnu Kanatti wallahi adda ilmootiyya Hadiir hamza buta dhaabbata. hamzaanis hamzaa jira geeffadhu diinaa ol wallahi ilmootiyya tana ani yoon du'ellee adeera taataniif laakiin ammoo niira lama mootummaa irraa hin nyaanne laakiin ammoo wanni usnee wanni miiciyoo dhiiga miiciyootiifillee osiyaan tokkoffaa biyya walitti hin buusu bulchiinsa keenyaas kabajaa fuutanii irraa namni fadhe kabajaa irraa fuudhe akkuma fadhe godhaa silaa amma cinaa dhaabbanne bareedaadhaa bakka nama aareetiin jira bakka kanaas ammaan booda wallahi waa lama wallahi miiciyoo kunis wallahi Adubbatu buta qabee diinaa ol buta akka carraa naa kanna. Buta akka. Ayyaane. Muniira annee naatu. Yeroo nama dubbattee jirta. Buta akka naasoo inni waan ta'eef buta akka dhiifama. Waan muniiraan jetteen dhugaa itti fakkaachuu danda'a namuutu. Waraqaa ragaa jedhamtu jira direedhaa beeksisuudhaan sana keessa illee hin jiru bakka san illee hin turre miskiina jalaan fiigu jira rakkataa gargaaruudhaaf. Waraqaa san waraqaa ragaa jedhamtu. Ragaa yeroo sin jiru misikir waraqatii akka direedhaa tana beeksiftanii jirtan jedhanii waraqaa san waraqaan tun faayidaan isii maqaa si guddifti. Gaafa ati waraqaa fudhattu maqaa kana si kaafti. Bakka biraa beeksisa dalaguudhaaf waraqaa isaa fudhatanii deebi'an firaayin haasawaa tanamaatillee hedduu akka isan beeku hariiroo uummataa wajjin qaba malee bulchiinsaa wajjin qabu. Assalaamu alaikum fixadheen dubbiti. Thank you. Ani xiyya laalamma asirratti wanti takka ittiin beekamu qabu khadiirilleen akka jechaa ture ani damoosa ittiin fudhanneedha malee wanti jechaa ture. Waraqaan fudhate. Bu'aan dhuunfatti harkadhu hin qabu hin jenne laal kanallee nama hubaddaa damoosiin harkadhu hin jiru je garuu wantoonni biraa jiraachuu ni mala. Yoo barreeffatana kanaafiin khadiirumaa hin gaafatina waan kana asuma jambal godhaa wanni isin hin jeefi wanni qaskaasaa ganda keessa nama galchiti asuma gaafii deebii biraa walii deebisuudha ijoon nuti yaanuuf kabiraati itteeshina biraan nu bantanii jirtan kanaafiin Hamzaalaal barbaadan gaafadhaa bira kutaa jechuu barbaada. Argeenni keenya guddaan gartee waa nyaachuu dhaba isaatii miti nyaatus obboleeyyan isaatii fi biyya isaarraa nyaatee san dhimma keenyaa misan nuti hin dhageemu. Hadiir waan fedhe haa nyaatu waan fedhe haa dhiisu garuu waan kanarratti akkamitti yoo ifiifis wanni isa danqe jiraatee sagalee ta'uu isa kutu jiraate akkamitti anaa asii sagalee nama biraatii sagalee ta'u akkamitti gabbahee dhaabbatee arrabse. Ammas inni kantiibaa keenya qushaasheessuu jira. Hamzaan takkaa kantiibaa qushaasheessuun dubbanne. Namni miidiyaarra taa'ee hawaasaa sagalee ta'u jiru nama du'e sagalee ta'u jiru. Takkaa qushaasheessuu kantiibaan dubbanne. Magaalaa teenya akkatti gabbuusanii maqaa siitu yaamuu takkaa namni dubbate hin jiru.
rakkoon achi keessa jirtu laal ijoon hawaasni irraa haasa'u galgala ganam rakkoon achi keessa jirtu furamuu maa dhabde kantiibaan kun keenya ilma keenya akkamitti osoo inni jiru takkaa gaafa namni biraa gubbaa jiru akkanan taane akkami amma akkana ta'eedha gaafiin hawaasa malee waan Kadiir ijoo godhatu kan Kadiir ni dhageessaame ammaan boodallee namni magaalaa qushaasheessa kantiibaa keenya gabbuusa ilaalcha jedhu san inni dogongorte sirreeffadhu amma immoo gaafiin ansirraa qabu maaliif irra deebiitiin kudha si gaafadha maaliif eega ifii ta'uu hin dandeenye namoota sagalee ta'an akka isaan sagalee tana baasuu hin dandeenye godhuudhaaf lafaa kaate. Okay. Hamza keenya bilbilaan narra bu'eeti. Tokkoffaa jechuu tokkoffaa wanni gartee isinirra caalu